Akkam jirtu nagaa keessanii viidiyoo kanaan elektiroomagneetik indaakshin kan jedhu ilaallaa jechuudha. Elektiroomagneetik indaakshiin maalidha? Isa ilaaluudhaan duratti yeroo darbe maal ilaallee turre? Ilaala gaafa akkasitiin kaarentii jira jenne. Kaarentii kana keessaa shiboo jira inni dhiifama. Shiboo kana keessa kaarentiitu yaa'aa jenne. Gaafa kaarentiin as keessa yaa'u naannoo kanatti dirree maagneetiitu uumama. As dirree maagneetiitu jira jechuun naannoo kana sibiila maagneetawaa ta'e tokko yookaan ammoo maagneetii biraa naannoo kanatti yoo finne harkisuu danda'a. Maaliifi sababa kaarentiin as keessa yaa'aa jiruufi jenna. Yoo kaarentiin as keessa yaa'aa jiru kun kan dhaabbatu ta'e maagneetiin yookaan harkisni naannoo kanatti uumame kunis dirreen maagneetii naannoo kanatti uumame kunis ni dhaabbataa jenne. Kana jechuun kaarentii yaa'uudhaan dirreen maagneetii uumameera jechuudha. Tole isa kana ilaallee turre. Amma garuu kan laallu yoo dirreen maagneetii jiraate shiboo keessatti kaarentiin ni uumamaa. Erga kaarentiidhaan dirreen maagneetii uumame rivarsiinsaa yookaan dugdeebiinsaa sirriidhaa argamuu hin danda'a. Uumamni kana nuuf eeyyamti kan jedhudha jechuudha kan gaaffii namatti ta'u. Amma kaarentii yaa'ee maagneetiitu jira. Maagneetii argame jechuudha. Maagneetii qaba yoon ta'e kaarentii yoon dhabe immoo maagneetii kanaan immoo kaarentii argachuu nan danda'a. Gaaffii jedhu kan deebise kana kan diskavar godhe eenyuun yeroo jalqabaatiif Mikaa'el Faradaayidha jechuudha. Mikaa'el Faradaay yeroo jalqabaatiif eeyyeen dhugaadha. In argama. Maalirraa? Akkuma kaarentiirraa maagneetik fiildiin argame yookaan kaarentii yaa'insa kaarentiirraa dirreen maagneetii argame dirree maagneetiirraa immoo yookaan kaarentii jechuun yaa'insa chaarjotaati miti. Yaa'insa chaarjotaarraa maaltu argame? Dirree maagneetii argame. Akkuma kana sosochii dirree maagneetiirraa yookaan jijjiirama maagneetik filaaksii irraas maaltu argamuu danda'a jechuudha? Kaarentiin argamuu danda'a jedhe jechuudha. Eenyuun kana argate jechuudha? Mikaa'el Faradaayidha jechuudha. Maal jedhe gaafa kana argatu? Laala it is said that magnets can generate what? Electricity. Maagneetiin elektirisiitii maddisiisuu danda'a jedhe jechuudha. Kun akkamittiin ta'e kan jedhuuf ammoo laalaa asitti amma jechuudha kuni maagneetii ta'uu qabnaa jennu. Maagneetiin akkuma beekamu saawuz pooliidhaa fi yookaan noorz pooliidhaa fi saawuz poolii qabdi jechuudha. Dirreen maagneetii kan yaa'u saawuz pooliirraa gara noorz pooliirraa gara saawuz pooliitti jenne alaan jechuudha. Bifa kanaan yaa'a jennee turre jechuudha. Bifa kanaan kan yaa'u yoo ta'e jechuudha. Bifa kanaan gara kanatti kan yaa'u yoo ta'e laala asitti amma ka'ee jechuudha. Iddoon kun dirree maagneetiiti jenneerra. As immoo shiboo kondaaktarii yookaan sibiila dabarsuu danda'u tokko finnee naannoo kana yoo keenye dirreen maagneetii yoo asirra dhufe shiboo kanarra akkasittiin kan dhufu yoo ta'e asiin kan dhufu yoo ta'e jechuudha. Maal gochuu danda'a jechuudha? Kaarentiin akka inni shiboo kana keessa yaa'u gochuu danda'a jechuudha. As keessa maaltu yaa'a jechuudha? Kaarentiitu yaa'a jechuudha. Laala asitti dirree maagneetii kanaan isa akkasittiin dhufe akka kaarentii yaa'u godhe kanaan maal jennee waamna? Isa kanaan maal jennee waamna jechuudha? Maagneetik foorsi jennee waamna jechuudha. Inni kan laala humni asii akka kaarentii yaa'u godhe dirree maagneetii kanarraa dhaqee kaarentii kana deemsise maalidha jechuudha? Maagneetik foorsiidha yookiin humna maagneetiiti jechuudha. As keessatti kaarentii yaa'e kun immoo maalidha? As kaarentiin sababa dirree maagneetiitiin wal quunnameef jecha kaarentii yaa'e jenneera. Kaarentiin as keessatti yaa'e kanaan immoo maal jennee waamna jechuudha? Induced current jennee waamna jechuudha. Kanaafuu kaarentiin as keessa waa induced jechuun kaarentii giddisiifame, kaarentii dirqisiifame jechuudha. Dirqamaan kan yaa'edha jechuudha. Kanaafuu induced current jennaan jechuudha. Ammasitti magnetic force'itti fayyadamuudhaan bifa kanaan jechuudha kaarentii uumuu kanaanoo maal jenna? Kaarentii uumuu kanaanii asii kan uumame kaarentii induced current'iitu uumame. Asii immoo magnetic force yookaan humna maagneetii fayyadamuudhaan kaarentii yaa'e. Adeemsa kanaan maal jenna? Adeemsichaan immoo elektiroomagneetik indaakshin jennee waamna jechuudha. Kanaafuu elektiroomagneetik indaakshiniin adeemsa dirree maagneetiitti fayyadamnee kaarentii ittiin uumnuudha jechuudha. Asiin dirree maagneetii tokkotti fayyadamnee kaarentii ittiin uumuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun asamma fakkeenyaaf maraa shiboo tokko qabaachuu dandeenya.
Kun amma maraa shiboo tokkodha jennee yoo fudhanne jechuudha. Daat as keessa maraa shibootu jira. Asii kan immoo asiin immoo jechuudha bifa kanaanii ampuuliitu jira jennee haa fudhannu jechuudha. Iddoo kana jechuudha ampuuliitiyyuu bifa kanaan jira jennee fudhachuu dandeenya jechuudha. Inni kun ampuuliidha yoo ta'e jechuudha as balbii keenyadha yoo ta'e jechuudha. Asiin gaafa nuyi jechuudha shiboo kan baar maagneetii tokko gara kanatti kan noorz pooliidhaa fi saawuz poolii qabu tokko jechuudha. Gaafa gara kanatti as finnu jechuudha. Akkas gaafatti sochoomnu gaanu gara kanatti sochoomnuu fi irraa sochoomnu ampuuliin kun maal ta'a jechuudha ni ifa jechuudha. Maaliif kaarentiin as keessatti uumama waan ta'eef jechuudha. Isa kanaanii elektiroomagneetik indaakshin jennee waamna jechuudha. Inni kan biraa kan laallu magnetic flux. Magnetic flux maalidha? Magnetic flux it is a measurement of total magnetic lines. Total magnetic line kan ittiin safarrudha of what force which passes through a given area. Area tokko keessa kan darbe guutummaatti magnetic field hammamiitu kan magnetic line hammamiitiyyuu area tokko keessa darbe kan jedhu kan ittiin safarrudha jechuudha. Amma kanaanii dirree magneetii kan jennu yoo ta'e jechuudha. Kun dirree magneetii keenya yoo ta'e laala asiin kun laayinii magneetii sanaa jennee haa fudhannu jechuudha. Laayinii kana laayinii magneetii sanaatti jennee haa fudhannu jechuudha. Seekan yeroo kana laayiniiwwan kun maal keessa darbaa jiru jechuudha? Eeriyaadha jechuudha. Kun immoo eeriyaa perpendikular ta'e. Kanaafiyyuu eeriyaa kana keessa darbaa jiru jechuun tokkoon tokkoon kana ammamtu eeriyaa kana keessa darbe eeriyaa perpendikular ta'e kana keessa dirreewwan magneetii kana ammamtu keessa darbe jedhee kan nuuf safaru magneetik filaaksiidha jechuudha. Kanaafiyyuu magneetik filaaksiin maal safara jechuudha? Eeriyaa amma kamiitiyyuu dhufee dhifama magneetik filaaksii amma kamiitiyyuu akkasuma taane magneetik laayinii jechuudha. Yookaan sararoowwan magneetii yookaan magneetik laayinii amma kamtu eeriyaa kana keessa darbe. Eeriyaa kana keessa kan amma kana kan darbe kan safaru eenyu jechuudha? Magneetik filaaksiidha jechuudha. Isa kana akkamittiin argachuu dandeenya? Magneetik filaaksii jechuudha. Equal to magnetic field times area dha jechuudha. That asitti areaanis lachuu areaan yeroo kan inni qabu that vectorii miti asitti garuu akka vectorii qabutti yookaan akka kallattii qabutti ilaala. Maaliif ilaalaa kun kallattii areaa areaa isa kanatu hin taane kan jedhamaa jiru kallattii areaa isa kanadha jechuudha. Achi gad perpendicular to the plane kanaaf areaa isa perpendicular ta'e kanadha jechuudha. Areaan hojjechaa jiru jechuudha. Kanaafidha jechuudha as keessatti kan areaan akka inni kallattii qabutti kan kaafameef jechuudha. Okay kun immoo dot productiin isaa kun walqixa maal ta'a jechuudha. Areaan kun walqixa maal ta'a? Magnetic flaaksiin jechuudha walqixa ta'a. Magnetic flaaksiin magnetic field line times area times cos theta dha jechuudha. Okay cos theta dha gaafa jennu teettaan maalidha? Teettaan angilii gidduu eenyuuf eenyu gidduu jirudha? Angilii gidduu laayiniiwwan kanaa fi angilii gidduu eeriyaa kana isee kana gidduu angilii jirudha jechuudha. Angilii isee kanadha jechuudha. Angilii isee kanatiyyuu teettaa kan jechaa jirru isee kanadha jechuudha. Example, a square loop of side 3 cm is positioned in uniform magnetic field keessa kaa'ameera. That side isaa kan 3 cm ta'e loopin squarein tokko jechuudha magnetic field keessa kaa'ameera jedha. Magnet laala kanaanii isa kana jennee fudhannu square loop kanaanii iseen kun square loop keenya kanadha jennee fudhannu yoo ta'e jechuudha. Kun maal kaa'ame keessa kaa'ame magnetic field line keessa kaa'amee jira. That dirree magneetii yookaan sarara dirree magneetii keessa jira jechuudha. Okay as keessatti magneetikiin dirree magneetii inni keessa jiru kun immoo meeqadha jechuudha? Teeslaa meeqadha? 0.5 teeslaadha jechuudha. Dirreen magneetii kun walqixa ta'a 0.5 teeslaadha yoo ta'e jechuudha. Teeslaadha yoo ta'e so that the plane of the loopin suni the plane of the loop makes an angle 60 with the magnetic field. Magnetic field wajjin plane loopii kana ammam qopheessedha? That meeqadha jechuudha? 60 degree dha jedha. Kana jechuun ilaala plane kanaa fi magnetic field line kana gidduu angiliin jiru meeqadha jechuudha? Kana gidduu angiliin jiru 60 degree dha jechuudha. Ilaala magnetic area isa kana miti la plane kana malane plane kanaa fi plane isa kanaaf jechuudha. Plane isa asii ol deemaa jiru kanaaf plane isa kana gidduu meeqadha jechuudha? Meeqadha 60 degree dha jechuudha. Yookaan 60 degree dha jechuudha. Okay, find flux passing through the square loop. Square loop keessa kan jiru barbaadi
filaaksii barbaadi jedha. Filaaksiin magneetik filaaksiin kanaan bakka buutee inni irraa walqixa maal taati jennee irraa that B or magnetic field times what area times cos theta dha jennee irraa. As keessatti magneetik fiildii qabna jechuudha. Inni kan biraa maal qabna? Eeriyaa kan keenya. Eeriyaan kan keenya walqixa maal ta'a? Eeriyaan 3 seentimeetirii nuu kenneera. Tokkoonse iskuweeriidha waan ta'eef immoo 3 seentimeetir. 3 seentimeetirii jechuun 3 times 10 the power of minus 2 jechuudha. Kanaafuu isa kana iskuweer goona eeriyaa barbaaduudhaaf immoo this equal with 9 times 10 the power of minus 4 meetiraa wajjin walqixa jechuudha. Gara meetiraatti yeroo deebisnu jechuudha. Isa kana meetiraatti yeroo deebisnudha. Okay, kana booda eeriyaan keenya kanadha jechuudha. Inni kan biraa teettaadha masti kan barbaadu qabna. Teettaani asitti meeqadha jechuudha. Kuni pileeniidhaa fi ilaala asitti pileeniidhaa fi fiildi laayinii yookaan sarara kana gidduudha kan nuu kenname. Kanaafiyyuu immoo isa kanaa fi fiildi laayinii isa kana gidduu barbaana jechuudha. Ilaala asitti jechuudha. Kuni kanaaf kana gidduu pileenii kanaa fi kana gidduu isee kanatiyyuu 60dha. Isee kanadha asitti jechuudha. Pileenii isa kanaa fi pileenii kanaa fi kana gidduutu 60 jechuudha. Okay. Kana yeroo ta'u kun gidduun 60 yoo ta'e kun immoo pileenii kana wajjin eeriyaan keenya immoo iseen kun immoo parpandikulaariidha. Kanaafuu kun ol 60dha miti iseen kun meeqa tafti jechuudha 30 tafti jechuudha iseen kun immoo. Kanaafuu eeriyaan keenya teettaan keenya walqixa teettaa ikwaaltuu meeqa ta'a jechuudha 30 digirii ta'a jechuudha. Jennee bifa kanaan teettaa keenyas argachuudha jechuudha. Kana booda keessa buufnee kaalkuleet gochuudha. Daat kana booda maal ta'a jechuudha magneetik filaaksiin kan keenya walqixa ta'a. Magneetik fiildiin keenya meeqa jennee 0.5 Tesla times isa kana immoo eenyuun baay'ina jechuudha. Eeriyaa keenyadha 3 times 10 the power of no dhiifama 3 times sun taane 9 arganneerra eeriyaa waan ta'eef times 10 the power of minus 4 watt meter squareidha jechuudha. Okay, times maalii jenna jechuudha. Times cos watt cos 30 jenna jechuudha. Maaliifi teettaanii angilii gidduu maaliifi eeriyaatii fi angilii gidduu eeriyaa isa kanaatii fi angilii gidduu eeriyaatiif pileenii gidduudha waan ta'eef jechuudha. Pileenii tun taane dhiifama magneetik laayinii gidduudha waan ta'eef iseen kun immoo 30 taati jechuudha. Fayyaansaa kun gidduun 90dha. Iseen kan nuu kennamte immoo kan laayinii kanaatii fi kan laayinii kanaatii fi kan pileenii gidduutiin immoo 60dha jechuudha. Iseen asitti hafte kuni 30 jechuudha. Kanaan 30 arganne jechuudha. Kana gaafa shallagnee jennu is equal meeqa ta'a jechuudha. 0.00039 weebii ta'a. Weebarii ta'a jechuudha. Weebar jennee kan barreessinu bifa kanaan weeb jennee akkasitti barreessina jechuudha. That is equal with 0. Iseen kun immoo 10 the power of minus 3 wajjin wal qixamti 0.03 waan ta'eef minus 3 10 the power of minus 3 jechuun immoo miil jechuudha. Kanaafuu 39 miili weeb jennuuchuu dandeenya jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya. Har'aaf nugaa viidiyoo kunasti jechuudha. Please yoo viidiyoo kun sitti like godhaa. Kanneen haaraa taatan immoo subscribe godhaa. Hiriyoota keessaniif immoo qoodaa nagaatti.